wani duubatti nu deebiftanii arsiin akkana ta'e warsi komando akkana ta'e maqaa keenya Yesu maqaa keenya bakka hundatti wanta jechuu uummata kan ne bakkee bar qooduma takka uu keessaa fudhachuudhaan osoo isinuma iyyuu rabbiinuu isin gargaaree bilisummaa sanu Oromoo iyyuu biliseemtanii osoo jaalatiin funyaan uraa qooda keenya heddumina keenya wal qixa argachuu dandeenya jechuu uummata akka hunfiddan clear kana walii beeyne wajjin deemu wal kabanya hunda keenyaafuu ni tola wal gargaarraa hunda keenyaafuu ni tola bilisummaa teenya saffisiisa diina keenya cabsa wal afaan dhufna wal jibbina akka isin deemtan kanatti deemna hunda keenyatu cabaa jechuu cabbu wajji cabna bilisoom wani dhamnu jiru wani irraa shakkin illee hin jiru keessatti ne daamne keessatti ufin agarree keessa hin jirru booda ujarra kun argatanii dhufanii nuti homaan arganu ne bara ummasan iyyuu yaanu nuti arganne waan Oromoon argatu hunda'u akkuma fedhettu yoo Oromoon bilisoomes ni bilisoomna ni arganna yoo Oromoon dhabes ni dhabna malee kanaaf jecha isin achi keessatti gabroomne isin gaara keessatti nu ajjeesuun hin jiru jechuu amma fakkeenya namni dhala ilma arsee ta'e I don't think waraana keessa ingala jedhee waraana bilisummaa Oromootiin edaama jedhee ani gama gootiin amanu abbaan edaame immoo ufitti murteessee deemaa jechuu hin deeminis namaan hin jedhu ammoo namni deemu hin jiraa natti hin fakkaatu jechuu because dhaayita taanan ajjeefamtaa jechuu jarasi ajjeesa waan amma dura irratti baratanii jechuu waan hundayyuu amma filma jijjiiranii maal godhani naannoo isaaniitti du'ee namoota isaaniitu ajjeesee intaloo amma dhilloo hudduu gurgurachuu turte takka somewhere Europe taati teessi asirratti baatee maal haasootii waa'ee nadhii kaasanii jechuudha life is asirratti ilaale malee keessa hin jiru nadhii fa'aa nyaatanii maarroo nyaatanii jedhee dubbatan tokko lafa isaanii keessatti dhaqee namni isaanii qabsiisee lafa isaanii akka waa lafa nu adda qabnu Oromoon adda lafa isaanii keessa dhaqee lafa isaanii amma booda nama isaan nyaataniif nama ajjeesan hunda naannoo san godhanii lafa isaanii keessatti du'e nama isaaniitu ajjeese boodallee isaan gura qabatanii harkaan deeman gabbaatanii nama isaaniiti akkana jedhee nama isaanii irratti ragaa bahee wanni akkasiin dalagu keessaa baanu keessaa baanee teenyaa jechuudha waan Oromoon argatu hin arganna feetutti du'e feetutti fannifame feetutti qalami wanni sun dhufti taanaan qixa bituun argannaa jechuudha isin wal qixa daalaabu jaddak kana waan ta'eef so kanuma jechuu barbaada uummanni Oromoo warri wobo cinaa dhaabbatanis akkasitti beekaa isin jedha jarri kullama maqaa lamatti baafatanii jechuudha wobo fi abaawoo jedhanii jechuudha abaawoo fi wobo hin beekan abaawoo yoo kadaa utfaa taa'e warra karaa nagaati waa'ee isaanii dubbatan laa jibbinsa arsii hoggulan isin jedhu nama dhimma jaalmarroon dhiyoo guyyaa amararratti TV nam gurbaa ijaan qabne sanirratti bahee dubbatee jedhe Itoophiyaa keessatti Oromiyaa bilisoomtee yookiin ufiin bulchite barbaannaa kamurii murtii murteeffatu immoo sabaa fi jechuudha sabatu murteeffataa jedhe Jawaaris kanuma jedhee jechuu hiikkadhaan jenne nuti kanatti dhiyeessanna murtee ofii sabni murteeffachuu hin danda'e ka isaaniin dubbatu ka isaanii osoo waraaneenuu haa diigamu haa hiikamu harka qabamee haa galu ka jedhee gabbahee dubbatu taateen dubbatan yaa yoo immoo gara keenyaa ta'e no hin dandeessan dhugaa isinii bahu yaa gareetan dhugaa isinii bahu arsii dhiibnee waa goonee Oromummaa keessaa baafnaa jechuullee hin dandeettan uummata hedduu pilaas Harargee wajjin jira Harargee fi arsii never ever addaan baasuu hin dandeetta yoo xiqqaate warri baqataa kana keessa jiru hoosii lakkaa'e harki 75 Harargee fi arsii warra wal fuudhe uummata akka ufiduu hin dandeessan ilmaan teenya eessuman isaanii guutuun isii Harargee baqataa keessatti siifima harki 75 haadha mana Harargee qaba namni arsii nothing uummata akka gochuu hin dandeettu jechuudha mix ta'ee wal keessa dabree jiraachuu osoo kophattu osoo saniyyuu ta'uu baatte sababa bicuu miti yookiin gosa bicuu lakkubaan lakkaa'anii miti dhiibitee achi sossodaachiftee maal gootee duubatti nu deebisuu dandeessuuf kanaafuu uummata akka nutti fiduu hin dandeessan homaan nuraa illee buusuu hin dandeettan karaan bareenni ammoo wal kabanyee wal jaalannee sharafa walii eeyinee walirratti bobba'uu dhiifnee yakkaa fi waan hin jirre walitti deemuu dhiifnee yoo wal gargaarree namu waan amanirratti yoo deemeerra bareeda jechuudha ka karaa bilisummaa yookiin independent Oromiyaa Republic illee yoo ka jedhamu taatee ka jedhu taate sanillee karaa ofiititti uummata Oromootiif yaada dhiyeessee hankana fedha jedhee cinaa dhaabban ka karaa ammoo Itoophiyaa keessaanii karaa kanaanii jidduu kanatti mirga kenneen kabachiifnaa murtee ammoo uummata murteeffatadillee karaa isaatiin maaltu walitti nama buusee jechuun hundiyyuu siyaasaa ofii fudhee uummata irratti gurgurachuu ka kanaan alaa waan nu jenne malee nam tokko nu cinaan hin deemina wanni Oromoo nu malee nama biraan ilaallatu namni biraa yaada dhiyeessuu hin danda'u keessattuu namni dhalataa ilma sikkoo mandoo ta'e yaaduma takka dhiyeessu afaan Oromoolee keenyaan dubbatina jechuuf deemnanii barisin akkuma alaabaa sanii jechuu kanaafuu waa hunda irratti dhaawamtanii tasgabbaaya wanni ammoo nu baasu ammallee dhaamsiyaan dhaammadhu wal kabajuu qofatu nu baasa jechuudha walirratti bobba'u wal cabsu hunda keenyatu caba nu qofaa miti jechuudha hunda keenyatu akka Oromoo caba
yoo walii gallamu hunda keenyatu waan Oromoon argachuu malee argannaa kana jechuu barbaada galatooma.